Do it alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Let's start. Scorching. Scorching. Scorching jechuun yeroo baay'ee ho'aa, baay'ee qorraa, baay'ee akkasii, baay'ee akka kanaa ni jenna. So baay'ee ho'a jechuu barbaanne jecha kanarra baratameetu maal jennaa? Very hot. Very hot jechuu dandeenya. So very akkas jechuurra Ingiliffa keenya advanced gochuutiin scorching jechuun baay'ee ho'a jechuudha jechuudha. Baay'ee ho'a jechuu barbaanne scorching ka jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf is scorching outside. Is scorching outside. The outside weather is very hot. Qilleensi alaa sun baay'ee ho'aadha jechuu barbaanne it's very hot. Is very hot outside jechuu ni dandeenya. Doggoran qabu. Garuu more Ingiliffa keenya advanced yeroo goonu is scorching outside. Is scorching outside jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun baay'ee ho'aa jechaa jirra jechuudha. Akkuma kana immoo afaan Ingiliffaatiin baay'ee qorraa. Faallaa baay'ee ho'aa, baay'ee qorraa jechuu yoo barbaanne immoo maal jechuu dandeenya? Freezing. Very cold jechuu dandeenya. Garuu isa kana fayyadamne immoo more advanced gochuu dandeenya jechuudha. Is freezing. Freezing kan jedhu qofaan isaa very cold. Very cold kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. Freezing. Freezing jechuun baay'ee qorruudha jechuudha. Fakkeenyaaf this room is freezing. This room is freezing yoo jenne kutaan kun kilaasii yookiis manni keessa jirru kun baay'ee qorraa jechaa jirra jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin this room is freezing. This room is freezing yoo jenne roomiin kun yookiis kilaasiin kun kutaan kun baay'ee qorraa jechaa jirra jechuudha. Kana jechaa jirra jechuudha. Do it with your bare hand. Do it with your bare hand. Harka kee qullaa hojjedhu jechuu barbaanne maal jennaa? Do it with your bare hand. Kana irra bilaalleerra. Bare hand jechuun qullaadha. So do it with your bare hand. Do it with your bare hand jechuun harka kee qullaa soora keetti waan godhatiin yookiis waan baatiin hojjedhu jechuu barbaanne kana jechuu dandeenya jechuudha. Mee afaan Ingiliffaatiin Finfinnee yookiis magaalli Finfinnee baay'ee qorraa ni qorraa qofa osoo hin taane baay'ee qorraa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jedhanuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Karma wajjin wal qabatee jaakeetti kee uffadhu kooti kee uffadhu hin qorra yookiin baasii minaamin ni jenna. So sana jechuu barbaanne maal jennaa? Put on your jacket. Put on your jacket. Put on your jacket. Put on your jacket jechuun put on your jacket jaakeetti kee uffadhu yookiis jaakeetti kee godhadhu. Maaliif ni ho'a yookiin ni qorra jechuu barbaanne put on your jacket jenne jaakeetti kee uffadhu jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf put on your jacket is freezing. Since the room or the environment is freezing, just put on your jacket. Put on your jacket yoo jenne jaakeetti kee uffadhu jechaa jirra jechuudha. Maaliif hin qorraa waan ta'eef jaakeetti kee uffadhu jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Put on your jacket is freezing. Put on your jacket is freezing. Put on your jacket is freezing jechuu dandeenya jechuudha. Akkana jechuu dandeenya jechuudha. Mee isin immoo mee jaakeetti ishee haa uffattu. Jaakeetti ishee haa uffattu. Mee
jaakeettii ishee haa uffattu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Mee haa uffattu jaakeettii ishee. Ekeleen Miss X or Miss Y jaakeettii ishee haa uffattu jechuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Akkuma kana immoo mee jaakeettii ishee haa uffattu alli ni qorraa ala ba'uudhaaf jechaa jirti yoo ta'e yookiis jechaa jirra yoo ta'e mee isheen jaakeettii ishee haa uffattu alli ni qorra baay'ee qorraa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. If you are new for this channel, please don't forget to subscribe, like and share it. Inni kan biraan immoo jaakeettii ishee haa baastu yookiin jaakeettii kee baasii ni jenna. Kana immoo maal jenna afaan Ingiliffaatiin take off your jacket, take off your jacket, take off your jacket. Yes, pull off your jacket or take off your jacket jechuun jaakeettii kee baasii, jaakeettii kee baasii, jaakeettii kee baasii jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna take off your jacket, take off your jacket. Jaakeettii kee baasii jechuu barbaanne akkana jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf take off your jacket is scorching. Scorching maal jenne sila baay'ee ho'uudha jechuudha. Very hot ka jedhu scorching itiin jecha tokkootiin fayyadamoo akka dandeenyu Israa'elirraa. So jaakeettii kee baasii ni ho'aa jechuu barbaanne take off your jacket is scorching. This is scorching. Take off your jacket. Please, Miss X, take off your jacket is scorching. Take off your jacket is scorching. Maaloo jaakeettii kee baasii ekelee yoo abalu inni ho'aa jechuu barbaanne akkana jechuu dandeenya jechuudha. Great. Inni kan biraan brilliant. Brilliant. Brilliant jechuun very smart. Very smart jechuun baay'ee jabaa baay'ee nama cimaa tokko jechuudha kun. Cimina yookiis jabina isa strong ittiin ibsinurrayyuu smart bifa smart ta'eetiin cimaa ta'een tokko very smart jenna. So very smart kan jedhu kana brilliant kan jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Brilliant. Brilliant kan jedhu kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Baay'ee cimaa yookiis baay'ee jabaadha jechuudha. Mee afaan Ingiliffaatiin mee jaakeettii kee baasii. Mee jaakeettii kee baasii. Mee jaakeettii kee baasii jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Please don't forget to put or to leave your answer in the comment section. Mee jaakeettii kee baasii manni baay'ee ho'aas jechuu yoo barbaanne immoo maal akka jennu isa kanas deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Irra deddeebi'iitiin viidiyoo kana ilaaluutiin isinis afaan Ingiliffaa dubbachuu shaakaluu hin dagatinaa. Mana keessan taa'uutiin yookiis bakka isiniif mijate taa'uutiin nu waliin viidiyoo kana ilaaluutiin irra deddeebi'uutiin viidiyoo kana ilaalaa shaakalaa. He's brilliant. Brilliant jechuun very smart yookiis immoo baay'ee cimaa jabaadha inni irraa. So he's brilliant. He's brilliant. Yoo jenne inni baay'ee cimaadha baay'ee jabaadha jechaa jirra jechuudha. Inni baay'ee cimaadha yookiis baay'ee jabaadha yoo jenne yookiis akka kana jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna he's brilliant. He's brilliant. He's brilliant. Tola is brilliant or Chala is brilliant jechuu dandeenya jechuudha. I need a brilliant student. I need a brilliant student. Ani nama barataa cimaa barataa jabaa barataa qaxareen barbaada jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna I need a brilliant student. I need a brilliant student. I need a brilliant student jechuu dandeenya jechuudha. I need a brilliant student. Ani barataa baay'ee cimaa barbaada. Cimaa osoo hin taane baay'ee cimaa barbaada jenne I need a brilliant student jechuu dandeenya jechuudha. Be a brilliant man. Be a brilliant man. Nama baay'ee smart ta'e, nama baay'ee jabaa ta'e ta'i jechuu barbaanne maal jenna? Be
a brilliant man. Be a brilliant man jechuu dandeenya jechuudha. Be a brilliant man nama jabaadha, nama jabaa, nama jabduu yookiin nama cimaa ta'ii, qaqqalee namaa ta'ii jechuu barbaanne be a brilliant man, be a brilliant jechuu dandeenya jechuudha. Eenyutu baay'ee cimaadha jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa.